baadiyaan jedhama baadiyyaadhi asitti ta'e. Baadiyyaa. Ishee walirraa eeyyee asitti barreeffamu. Mazarii tokkoffaa mazarii lammaffaa akkas jedhitu lama ta'u. Mazarii akka? Jechuun kan mazaroota lama jirantu irree tokko mazarii ta'e tokko mazariiti. Isaan birattis. Akkasitti afur sun lama beekan dura. Baadiyyaa. 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 Amma mazarii. Situ fuudhaan maree. Anaa ibsu mazarii tokkoffaa lammaffaa jecha tokkotti deema carraa fudhate tokko fuudhi tokkotti deema bakka namni. Ilaalu min argee karaan na didee namni. Mazarii kam akka ta'e immoo kun itti deemnaa baay'ee. Mazarii lammaffaa. Mazarii lammaffaa biratti. Fayyaa keessanii nagaa keenya galata waaqayyo baga nagaa fayyaa taataatiin jecha kun argitanii ganama aduu keessa jirra aduu irrachaarra mee har'ammoo qophii akkasiin fidannee dhufnee jirraa siin jennaan baana turaayi. Isin kabajamtoota hordoftoota keenya akkam bultanii nagaa keessanii jira jirtu isin jedhanis yoo argitan jechuudha. Iftuu ganama jechuudha ganama haafuma dawoo qabatanii caama ho'ifatu. Baay'ee bareeda waan ta'eef akkanatti immoo bilicee kanaa roobuu danda'a. Kanaaf jennee amma kun wayii caama ho'ifannaa dandeenyu jiru. Oromoo teenyu asitti xiqqoo mormii wayiitti irra jiranis mormiin keenyas maal jettan yaa ibsu kaa. Mormiin keenyas maal jettan warri waraqaa qopheeffanneeti qalamni keenyallee kun wagga nagaa guddaa wayiiti qopheeffanneeti ixaa walii buusaarraa mormiin kunis maalidha jettan seettan hima haati miliyoonii ani baadiyyaattan deebi'aa baadiyyaatti damsaafan deebi'aa jechan baadiyyaan wayyaa jetti. Ani immoo asuma sii wayyaa asumatti deechaa waan barbaachisaa ta'e hunduu asumatti sii dhufaa sii dhiyeessinaa jedhaan kanumarra immoo jidduutti immoo kana carraatti buunaa jenne immoo asumarratti carraan kun maal akka ta'u kan ilaallutaa jechuudha. Kanaaf amma kallattii garuma carraa hin barreessinaa carraan kun as baasee fi baadiyyaadha baasee walumaan laalla. Baadiyyaadha. Fooliin baadiyyaa urgaa argitanii akka nama baadiyyaatti uffataa hidhee taa'aa jiran. Lakkee soota hin argine. Kan addaan nuyi hiikuu carraa. Soota hin ta'u. Astaana hin ta'u. Carraadha maal carraa kaa. Carraadha. Amma kallattii garuma carraa keenya deemna. Barreessee. Maal jedheen barreesse? Asitti asii baadiyaan jedhama baadiyyaadhi asitti ta'e. Baadiyyaa. Ishee walirraa eeyyee asitti barreeffamu. Salaallee hundeen taa'e. Situ barreessuu qabaayyuudha. Rakkoon qaba. Anam milikeeffadhee marahaa mara. Maraanatu mara. Maraanatu mara. Amma wanni ta'u faacaa kun amma hiika qophaaseeti. Amma tokko asuma jedhee tokko baay'ee tokko sallaatti jedhee. Lakki. Tokko asuma hin jenne. Sallaatti. Tokko sallaan jedhee tokko lamaa miti irree sadii ta'u. Oo afur ta'a. Afur akkamitti ta'a? Namoota ta'anii. Eessa jechuudha? Bakka lama kanarratti jirna. Sallaa biqqi jedhi kaasitti. Ati baadiyyaatti galtee baadiyyaa ta'e ani asan ta'an. Lama baadiyyaatti mana. Kanaaf illee isin barsiisaa jennaan fuudhan dhoogatte. Ammallee si barsiisee tanan
Gaafaati maana kan akka fakkabdee akka ati lafaa kaatu akka isheen si kaastuun taasisa. Ulfaadhu isaati Akkas dafee gana ammoo sarratanya irraa ganaa birrii kaffallu doojii dhuftee lakki sarratanya birrii kaffallu hin jiru. jechuun tun akkam taatareeti gaafa deechi. Ni daddafama viidiyoon ni dheerata. Yaa gabaabbata. Ari'aan rakkoo. Dafii malee. Kana fakkaata hordoftoota keenya egaa kun taphaa yaa waan immoo akkuma barbaade jechuudha. Miidha ta'uu isaatiin maal akka ta'e afuraa ta'u. Maali? Duwwaa lamatti malee maazarii jedhe. Maazarii jedhe yookaan maazarii tokkoffaa maazarii lammaffaa akkas jedhi ta'u lama ta'u. Maazarii akka? Jechuun kan maazaroota lama jirantu irree tokko maazarii ta'e tokko maazariiti. Isaan birattis. Akkasitti afur sun lama beekan dura. Lamatti dabali. Sunis baadiyyuma jechuudha. Akkasitti ta'e baadiyyuma. Isaanis fuudha. Maazarii tokkoffaa. Tokkoffaani. Maalan beekaree. Maazarii. Lammaffaan haadhati jechuudha. Tokkoffaani. Walala adamti. Tokkoffaani. Abbuu. Beektu yoo lama kaayyuu beektu. Dafii. Babu. Maqaato. Namni kan harkaa fade malee. Kanarra jirra. Hordoftoota keenya illee haasofsiisaa. Hordoftoota keenya nu jalaan mukainaadha. Maal kun xumurree irraa maazarii tokkoffaa lammaffaa tokkoffaan kamii lammaffaan kamii deennaan jammarna harkatti tokkoffaan kam ishiin irraa dhalatte jechuudha. Lammaffaan maazariitii jechuudha. Maka carraadhaa kuni garaa si hojjesuun oola. Yoo maazarii tokko lammaffaa taate bakka lammaffaatitti yoo tokkoffaa ta'e bakka tokkoffaati. Carraa noota olii buusa jechuudha. Miliyoona doonii bira laate isaa fuudhuu qabaayyuu. Fuudhi kaama carraa si fuudha. Yaa Rabbi baadiyyaa yaa Rabbi. Gaqabi haa ol qabdeen ta'u. Laalee fuudha. Hin danda'u. Ijaallaan hin danda'u. Laalee fuudha nama na ijaarraa ganna qabu. Sirmaan ta'u fuudha bidee. Carraan mee ijaallaan hin ta'u. Illaalu gannaa qabdee waan ta'eef fuudha. Namoonni tartee akka fuudhu. Namaati. Asalla. Baadiyyaa. Baadiyyaa. Amma immoo maazarii. Situ fuudhaan maree. Anaa isuma fuudha. Amma immoo maazarii tokkoffaaf lammaffaa jecha tokkotti deema carraa fudhate. Tokko fuudhi tokkotti deema. Akkuma hin namni. Ilaalu min argee karaan na didee namni. Maazarii kam akka ta'e immoo kun itti deemnaa maali? Maazarii lammaffaa. Maazarii lammaffaa biratti. Hin ta'u. Hin hojjetu fa'aa. Hin ta'u. Amma tokkotti deemna. Amma tokko isa dhumaa. Baadiyyaan si deebi'a namoonni hin godhin jiru. Aillee gaafa waliin loluu baadiyyaan amma si ba'e waliin lolu. Anas man ta'a. Haadha keetii namni baankiyyaatiin na dhibee. Agasitti annama siin jedhe san immoo wal barattanii agasitti agatti dhuftutti kophaan taa'ee inni agas. Dammee mooduu dhiisi. Illee baadiyyaa gale agatti nuti. Dafa dursee dhaama jirti. Maal fuudhu? Ammas fuudhu. Gaalteen ta'u harkaan hin dandaqabini. Maal fuudhuun jedhaa gana. Yaa Rabbi yaa waanti naa bahe. Baadiyyaan deebee si ba'e taanaan akkaan irra deebee waan inni badne. Asallaa bahe. Asallaa bahe. Nishi.
Oh, amma su warqita haa jira jechuudha. Daanuu amma isa carraa sadaffaa irratti fuudhaa hidhahee. Yaa Rabbi yaa Rabbi yaa Rabbi. Amma sallaadha. Walitti makuun qabdu yoo amma la. Baadiyyaa ba'e. Rakkoon qabu. Amma baadiyyaa ba'e. Amma kiboonu. Amma maazerii lammaffaatti beekti duratti. Amma kana wani goonu. Amma kun asallaa ba'e. Dura baadiyyaa ba'e ture. Amma asallaa fi baadiyyaa wal biratti hiikoo nama sallama. Lakki sallamaan osoo hin ta'in maazarii tokkoffaa maazarii lammaffaa san xaddanaan ba'a. Inni irra naafaa deebi'a. Akkasii. Kaan lafa godhi kaan lamaanuma dhiyeessa. Maazarii tokkoffaa lammaffaa. Naaqish. Duraa lammaffaa sii ba'e beektee. Bakka lama. Kundumaati kanarraan deemnu akka. Irraan deemnu kan. Maazarii lammaffaan gizilaa ba'e. Kundumaati. Maaziriin ta'e diddeebitee asii gaafatta achitti bakka dhuftee isaan tokkuma jechuudha rakkoon qabsaan. Asallaa fi baadiyyaa yaa Rabbi yaa. Anaa ba'e tokko sii ba'e dura waan ta'eef amma bakka abbaa sii ba'e nama. Isa nama hiikoon isaa maalis kana nan hiikama. Kiyyumatta hin jedhu. Maari asallaa asumatti dhiicha siin jedhu. Carraa kee argitee. Amma booda wanni dubbattu hin jiru. Qortii kee kan. Hin ta'u. Hin ta'u hin hojjetu. Maal gochaa kana madadaa haga bifaa kana madadaan oof tiree kan ta'u. Akkana fakkaata kunoo hordoftoota keenyaa kunoo. Mataa si muree garuu kaamera. Carraan keenyallee akkana fakkaata har'a. Carraan. Naan ta'an. Akka hixaan adda nu baasu jennu mun jennu jenneeti miti mari'annee isaan dubban. Amma hixaan kunoo deddeebi'ee baasee addaas nu hiike. Kanaaf kabajamtoota keenya kunoo akkana jira. Haati miliyoon duratti akka malee gammaddeerti amma immoo garuu fuula ishiitti sodaatan kunoo. Ilmaan xiqqoo takka gadhiisa jirtatti kaate amma kunoo maara koon qabu. Isheen dura mormii keenya taanaan immoo gara carraa deemnu carraa addaan nu baasan immoo carraan deebi'ee kunoo kiyya ta'e. Kunumaa miti asitti yoo deechi rakkoon qabu si akka bakka ba'e maaziriitiitis ta'u si waamnee asitti si dubbiseen yaadda'inii si jedhama kunoo carraan keenya kana fakkaataa kun amma baduu isaati amma hordoftoota keenya akka kunoo waan jettee ittiin deemna. Hordoftoota kiyya akkam jirtanii nagaa keessan irra deebi'uudha isin jecha isin kam naa filattu isin waan naa filattantu ta'a jechuudha. Abbaan miliyoon kun naan ta'a. Hin barbaanne anasitti akkuma fillee ta'u haa walii bira wayyaa jechuudha. Kanaafuu isin immoo eessa jettu ani isaanuma birattan deebi'uu barbaada. Ani maazarii ta'u haa ta'u lachuu anaaf bita haa ta'u garuu immoo achi wayyaa jedhee kananii isin jira. Kaa oolumaan laallaa isinillee koomintii naa barreessaa. Inni akkasii koottaa aduu qilleensa biyya keenyaa kana nu faana akkanatti fataa'edha keessa taa'asin jenna nagaan naa tura. Ammaa fi akkasuma ta'eeti ammaa kunoo ani wanni hordoftootatti waadhaan madhu xiqqoo waatu jira. Innis maal yoo jette ani amma kunoo ani haati miliyoona kama argaa jiran kana mormiirra irraa carraan keenyallee carraa addaan nu baafannee carraa keenyallee addaan nu baase carraa kanallee ati garaa si qabanatti fakkaate godhachaa jirtu. Amma sadii irra caalatti jechuudha. Akka carraatti immoo kan addaan amma illee nu baasu kan hordoftootan jechuudha. Koomeentii bichaa nu tolchaa. Koomeentii bichaa nu tolchaadha. Baadiyyaa fi asitti na biratti kana bichaa caalmaa jiraa ilaallannee caalmaa keechaniin kan adda baafannu jechuudha. Sin eeggannaa sana bichaa isinitti dhaammadhaa. Guddaa waan hordoftaniif galatoomaa jedha samarratti akka.